Jaalatamtoota maatii aartii Oromoo akkasumas dinqisiifattootaaf jaalattoota maatii diraamaa Hiree yeroo hundumaa kan nu iyyafattan kan nu gaafattan diraamaan kun eessarra jira maaliif baddanii maal isin gargaaru jettanii karaa sooshaal miidiyaa karaa feesbuukii karaa yuutuubii karaa isinii danda'ame hundumaa kan nu barreessaa jirtan akkasumas waggoottan sadan darbaniif maatii keenya taatanii diraamaa jalqabame kanarratti yaada keessan nu kennaa kan turtan hundi keessan nagaan keenya bakka isin jirtanitti isin qaqqabu nuti qopheessitoonni diraamaa Hireef hundi keenyi nagaa keenyadha isin akkam jirtu dhugaadha almost ji'a sadiif adeemaa jirra baatii sadan darbaniif diraamaan Hiree dhaabbatee jira maaliif dhaabbate isa jedhuuf anis gadi bee guyyaa tokko dubbadheen beeku egaa akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti diraamaa Hiree addaan kunnee jirra rakkooleen nu mudatan maalidha isa jedhu hunda isaa sanitti muudhaaf ammas beellama kan biraa qabachuun keenya dirqamadha maaliif hunda isaa callisnee dubbachuudhaaf isin dandeenyu garuu akka qabxiilee sadan tokko isinitti himeen akkam goonee immoo diraamaa kana itti fufna kan jedhu waliin mari'annee kan murteessinu ta'a maaliif diraamaa kana waggoottan sadan darbaniif daawwattanii dhuma isaatu isinitti agarsiisiin gaaffii achi keessatti kaa'antu deebiin kenniin xumurameera galatoomaa ulfaadhaatu isiniin jedhiin dhiisanii baduunis nu biraas gaarii hin ta'u daawwata amma kana nu daawwateefis kabaja dhorkachuu ta'a. Ta'us garuu rakkinni kun humna keenyaa ol ta'ennaan dhaabbachuudhaaf murteessinee jirra. Hunda dura waggoottan sadan darbaniif carraa kan nu kennan TV OBN'n baay'ee galateeffachuu barbaanna. Dhugaadha. Qophii kana keessa kan jiru hedduun keenya dargaggootadha. Carraa kana nu kennanii uummata keenya wajjin akka wal barruuf carraa addaa kana nu kennaniiru. Carraa kana kan nu kennan garuu hojjechuu waan barbaannuuf qofa osoo hin taane hojjechuu waan dandeenyuufidha. Ga'umsa waan qabnuufidha jennee amanna. Haa ta'u malee yeroodhaa gara yerootti xiqqoo haalli OBN wajjin jiru nu wajjin walii galteerra ga'uu waan hin dandeenyeef karaa foddaa televiziyoonii OBN fayyadamuu dhiisuudhaaf murteessinee jirra. Kanaaf gonkumaa TV OBN wajjin diraamaan Hiree kana booda itti fufuudhaaf carraa hin qabu nu biraa hariiroo isaanii waliin qabnu guutummaa guutuutti addaan kunneerra. Kutaa 75 isa booda kan haaromfamu amma 75 itti erga hojjennee booda haaromsamaa kan deemu ture agriimentiin keenya. Walii galtee kana garuu nuti haaromsuudhaaf fedha hin qabnu haalonni jiran mijatoo waan hin taaneef kana caalaa ba'aa jiruu dhiibbaa jiruu dandeenyee adeemuudhaaf sobatee argama maaliif dhugaadha baay'ee ulfaataadha. Haalonni aartiin kun keessa jiran haala akkamiitiin hojjetamu wantoonni mijatanii jiran maalidha isa jedhu yoo kaasne gaaffiinsaa baay'ee bal'aa waan ta'uuf garuu karaa TV OBN hariiroo qabnu gonkumaa guutummaa guutuutti kan addaan kunne ta'uu keenya. Tarii TV kan biraa irrattis jalqabna haa ta'u boqonnaa haa ta'u yookaan YouTube dhuma qofaadhaan gadhiisna isa jedhu ammaaf waan murteessine hin qabnu. Kana gochuuf immoo ogeessota piroodakshinii koo waliin mari'adheen akkasumas gaggeessitoota anaan na mari'achiisan hiriyoota koo waliin mari'adheen maal goonee itti fufuu qabna kan jedhu mari'achuuti qabna. Kana gaafa isiniin jedhu garuu diraamaan kun torbeedhaan utuu mul'ate gammaduu dhiisee miti. Haalonni nuti hojjennu wantoonni nuti barreessinu yeroodhaa yerootti abdeet ta'aa deemuu qaba waan ta'eef wanti nuti ji'a 5-6 dura qopheessine turree yoo dhufee nuuf gaarii hin ta'u. Kanaaf yeroo yerootti ilaalamaa deemee nutti tola ture. Garuu rakkoon isin mudate maalidha isa jedhu adaraa keessan ammaaf callisuu malee deebii kan biraa kennuudhaaf eeyyamamuu miti. Diraamaan qopheessuu keessatti rakkinoonni ka'an hedduudha. Akka bakkee dhaabbatanii daqiiqaa 25 qopheessuuf daqiiqaa 25 daawwachuuf akka kanaa miti haalli jiru. Gara dhumaatti taatonni koo gara nufuutti dhufanii turanii maaliif nun diraamaa kana jalqabnee xumuruudhaaf waadaa jalqabnee qabna. Garuu taatotni walakkaa erga darbanii booda namoonni amantaa guddaadhaan waliin jalqabnee hojjechuudhaaf fedha akka hin qabneef diraamaa kana addaan kutuu akka barbaadan illee karuma taatotaallee rakkoon muraasni nu mudateera. Kana gaafan isiniin jedhu taatonni koo gara dhibbantaatti yoon deebise
dhibbantaa 90 garuu quuqama Oromoof Oromummaa aartii isaanii guddisuuf warra socho'an malee yeroodhaaf mul'atanii warra baduu barbaadan miti. Ta'us garee kana guutummaatti jeequudhaaf namni tokko lama gahaadha. Rakkoon akkasii nu mudatanii turanii karaa ispoonsaraa haalli mijatee hin jiru. Kamitti hojjettanii guutummaa guutuutti seenaa jiru isinitti himuun yoo nurra jiraate nun ispoonsara ofii keenya kadhannee finnuun isa kadhannee finnurraa yoo deebisnee TV irratti hojjennuuf qoodneedha malee aartii amma jiruun TV'n yookaan biiroon aadaa fi turizimii yookaan qaamni mootummaa tokko diraamaa kana hojjechuudhaaf haala isin mijeessinaa yookaan taatota keessaniif yookaan ogeessotaaf kan geejjibaa kan nyaataa jedhee kaffaltiin kaffalamu gonkumaa akka hin jirre garuu carraa kanatti fayyadamtanii akkasiin bartan barbaanna. Dhibus wal gargaarree gaafa hanqinni jirus qaaboo walii duuchinee akka obbolummaatti miira jaalalaatiin hojjechaadha kan dhufne. Ta'us garuu hamma yoomiitti kun itti adeemama. Maaliif an ispoonsara godhee hojii piroodaakshiniidhaaf atliist ogeessa kaameraa meeshaalee kanaaf editaraaf geejjiba keenyaaf nyaata dhugaatiidhaaf kan ta'u ispoonsara xiqqoo gaariidha jechuu dandeenya. Baankiin Awaash nu deeggaree diraamaa kana iddoo dhaabbate yeroo sana kutaa 40ffaatti erga dhaabbatee boodatti fufsiiseera. Kanarraa immoo deebisnee ispoonsarri kan biraanis hin jiru. Haalli mijatee jirus hin jiru. So baatii 3 darbaniif kutaa meeqa amma meeqaatti immoo ispoonsara argattan isa jedhu isinitti himuudhaaf innis iccitii kan biraadha. Kun hundi isaa garuu erga darbee booda torbanoota 2-3 kana booda diraamaan hiree bifaan ittiin deebi'uu qabu. TV irratti hojjennamu TV isa kam irratti immoo hojjechuu qabna isa jedhu mari'anne carraa arganne hundumaatti diraamaa kana sin biraan geenye sin bohaarsaa sin barsiisaa waan humni keenya danda'uun bifa aartii miidhagaa ta'een isinitti agarsiisuudhaaf waan dandeenyu hundumaa hin goona. Dhugaa isinitti immoo viidiyoon waraabamanii taa'an jiru. Baay'ee hawwatoo kan ta'an baay'ee kan namatti tolan seenaa miidhagoo ta'e gaaffiin isin baay'een keessan kaastan jira. Dhuma isaa arguu barbaanna akkam ta'u isa jedhu gaaffiin baay'een hin deebine. Kanaaf nuti torbanoota muraasa gidduutti gara keessanitti deebi'uudhaaf yaalii qabnu hundumaa hin goona. Garuu karaa miidiyaa OBN nun eeginaa isaaniinis baay'ee galateeffanna. Eenyu wajjin iyyuu walitti bu'iinsa akkasiis qabaachuu hin barbaannu. Garuu nun itti fufne haala amma jiruun deeggarsa amma jiruun bifa kana fakkaatuun nun ofii keenyaatiin barreessinee qopheessinee uummata biraa akka ga'u goonee yeroo namni abbaa kanaa jedhu hin jirre keessatti haala kana keessatti hojjechuudhaaf baay'ee rakkanna. Kanaaf miidiyaa kan biraa wajjin maree gochuutii qabna. Isaanii wajjin erga haasofne booda yookaan immoo yuutuubii qofaadhaan gaddisuus qabna taanaan egaa isinii wajjinis waan irra geenyu isinitti himne. Kanaaf diraamaan hiree itti fufaa amantaa jedhuun qaba. Kanaaf hamma har'aatti kana sooshaal miidiyaa karaa adda addaa kan nu iyyaafattanis nu iyyaafachuuf jettanii immoo adreesii keenya yookaan iddootti nu argattan kan dhabdan hundi keessaniyyuu baay'ee galatoomaa ulfaadhaa nu iyyaafachuu keessaniif isiniin jenna. Dhugaadha isin maatiidha nu wajjin hariiroo gaarii ta'e qabdu. Waa'ee hiree yeroo isin barreessitan yeroo isin jabaadhaan hojjettan uumama golee keenyatti jabaata. Maaliif biyya kana keessatti diraamoota afaan hedduudhaaf hojjetaman hin argina. Piroodaakshiniin isaanii maal akka fakkaatu kunuunsi jiru deeggarsi jiru maal akka fakkaatu hunda isaa beekna. Nun garuu akka addunyaatti barannee akka mandaraa keenyattidha yaadnee kan hojjechaa jirru. Kana gochuuf immoo waggoottan 3 darbaniif waan gochuu dandeenyu ol goone jennee amanna. Diraamaan kun kanaa olitti hojjetamuu danda'a ture. Taatota irraa kaasee qulqullina piroodakshinii irraa kaasee kanaa olitti hojjetamuu danda'a ture. Garuu kan humni keenya waan nu daangesseef ofii keenyaan waan dandeenyu irra dhaabbanneedha. Hojjetamuun akka danda'us agarsiisuudhaaf dhaloota dhufuuf. Egaa abdii nuti qabnu dhaloonni nu duba dhufu immoo nu caalaa hojjechuu akka danda'u sodaa tokko malee piroodaakshiniitti akka seenuu qabu isa dhaamaa deemna. Nun bifa danda'ameen diraamaa hiree kana jala daqiiqaa isaatti daballee bareechinee miidhagsinee uummata bira akka inni ga'uu fi diraamaa kana xumura isaas itoo agarsiisiin gonkumaa dhaabuu akka hin dandeenye garuu waadaa isin hin gallaa kana hundumaa gaa nuti hin yaadna hin karoorsina kan nu milkeessu waaqadha. Kanaaf waaqayyoos nu milkeessa jennee amananna. Kanaaf akka ammaa kanatti gargar fagaannee addaan cinnee hin turru. Torbee muraasa booda walitti deebina amantaa jedhu qabna.
kanaaf bakka jirtanitti walii keessanitti himaa chaanaalii keenya Hiree Diraamaa isa jedhu irratti isa subscribe godhaa. Subscriberoonni keenya yoo guddatan yoo bal'atan unuuf gaariidha. Kanaaf karaa sana isin ga'u. Namoonni tokko immoo kutaa 74ffaa 75ffaa 76 jedhanii ofii isaanii edit godhanii akka isaan diraamaa Hiree jedhanii isin erganii dhattanii ilaaltanii soba ta'uu dhageenyis ofii keenyaas argineerra. Adaraa keessan diraamaan inni sirriin guyyaa jalqabu ofii keenya production kun isin beeksisa. Viidiyoo isa sirrii garuu diraamaan Hiree iddoo kamirra dhaabbatee jira jedhu kutaa 73ffaarra kan dhaabbatee jiru. Chaanaalii keenya isa Hiree Diraamaa jedhu qofaa follow yoo gootan odeeffannoo sirrii waayitawaa ta'e argattu. Kana dabalataan immoo stuudiyoo keessatti qosaawwan tokko baacoo torbaniin wantoota hojjetaman Oromiyaan maal keessa akka isheen turte siyaasaan wal qabatee akkasumas aartiidhaan wal qabatee torbaniin wantoota raawwataman kana booda guyyaa kamisaa yookaan roobii guyyaa lamaan kana gidduudha. Viidiyoo torbee daqiiqaa 15 diraamaa Hiree biratti dabalata bashannansiisoo kan ta'an koomentii YouTube irratti barreeffaman ta'uu danda'a. Social media Facebook keessaa ta'uu danda'a. Torbeen kun akkamitti darbee maaliin ture isa jedhu wantoota bashannansiisoo tokkos achuma irratti chaanaalii keenya irratti isin gadhiisaa deemna. Isirrattis yaada keessan nu laattanii jabaadhaan keessan nu biraa kanafne baay'ee isin jaalannaa. Baay'ee isin kabajna. Kana caalaatti jabaannee dhufuudhaaf hojii miidhagaa ta'e hojjechuudhaaf mootummaa deeggarsa dhibus iddoo kamii dhibus waadaan nu gidduu jiru hojicha aarticha miidhagsu waan ta'eef nuti karaarra warra dhaabbatan miti. Haala rakkisaa keessa jirra. Baay'ee ulfaataadha. Murteessuudhaaf wantoota baay'ee bitaaf mirga ilaaltanii malee miiraan murteessuuf rakkisaadha. Waa'ee diraamaa kanaas maal goona isa jedhu torbanoota muraasa fuuldura keenya jiran gidduutti marii bal'aa erga goonee booda gara keessanitti dhufuudhaaf akkasumas diraamaa keenya isa duraanii caalaatti qulqullaa'ee akka inni dhufu immoo waan ta'uu qabu hunduma isaa hin goonaa. Baay'ee galatoomaa ulfaadhaa. Dogoggora yoo irratti argitan wanta sirreeffamuu qabu yoo jiraatan adaraa keessan nuuf barreessaa. Peejiin social media kan Facebook Hiree Diraamaa kan jedhus jira. Akaawuntiin kan koo jira. Karaa barbaadan nu barreessuu dandeessu. Iddoo jirtanitti hundi keessan milkaa'ina isinii hawwinaa. Ulfaadhaa galatoomaa nu jiraadhaa.